By the way, consider Siltiti, do Jaladani, Salim Umar Jama, you can Dalach Salim Umari, come Chun and Ditani, Rakinamiti. Baharudin Musema Yasin, you can President Mame fi Asiledin Asli Onne Sabaya Kadurani, Amamo, Asiledin Mohammed Jeda, what are also reefuu Senature, Nitorki Sawa Nitorkitin, by the way, Mabratin Kuyero Durat be a Kanakesan Bade. Sababa sani keessaa baay'ee live amma hanga isaan araarsinutti hanga isaan jeddu nagaa busnutti homa takka taa'uun hin jiru jechuudha yoo ta'e immoo waan biraallee waliin haasofna hanga sanii sirba silxee kanaan haasaa sheer godha Baharudin Musema Yasin yoon argin biraan gaya fi Asiledin jechuu mucaa gurraacha ilkaanii shorfeesan biraan gaya Okay. Asiledin Mohammed seni jira mucaa gurraacha ilkaan shorfi yoo rajirate yokin Baharudin Musema Yasin maqaa wanti isaatiin President Mame jedhama yoo lamaan irra jiraatan araarsuuf yaalla jechuudha sababbiin isaas namni dildila jibbaa diine ka fikirii san ka jaalala fikiri dildila fikiri san dhaabu qabna ma insaadi kana bilbilan isa aw saadi bilbilan beekan isa saadi kanatin bilbilna ma live son live namne so argun bilbilna live rejira live so argun bilbilna Asiledin please live rejira bonna ta chuma ni koy live rejira live rejira kasih coba itu bisa live rejira aja ibaratnya ana kasih Asiledin onne saba yokin asli gurraacha asli gurraacha ilkaan shorfisan kotu akasuma President Mame wala raasuudhaaf arra je ufee jira hanga saniimee hanga isaan dhufanii bilbila biraatiin bilbilaa fi sirba silxee kana caqasa hedduu jaaladha sirba silxee kun hedduu natti tola sinitti illee ni tola jedhee yaada Muhammadin haa yaadannu
President Mame President Mame irra jira. Oh, ati Mame dah mau asli dah mau Yasin. Situ nanti deh kabo serban raju. Ma ini saya. Ati le asli fa wallte. Asli tekon era bubusa fega amma Ramadan song gain tekon era rabsu fega. Ani kan manatti dufe narge asli na rabsu dufe. Ah, wal rasul nandi nu kan yu rasul damni gana kuno kada tujira. Una rabsin? La. Walit na rarsi na ba walit na rarsi wala lolani. Azbil meshi taringi gabo mal tadi mah nangura. Ko syaitan kan macci saga syaitan ni gammadu ka badalaga sa tibar. Baay'ee akkam mee wajaraan lamaan kana walitti araarsuudhaaf kaayuu qabna. Reefillee seennee asliin akka tasaa seenee sababa koondishiniitiin hojjaan bahee mee jara lamaan kana maaltu wal jibbisiisaa yookiin maaltu walitti isaan kaase jettee yaadda? Haga isaan dhufanii. Atiin bee dhagee tanaa sa'uun jira. Aboora dhagee rakkoo jiru ni maa dhagee. Okay, hanga sanii Pirezidaanti Maammeen karaa irra jira. Waami asliin online irra hin jiru na fakkaata. Pirezidaanti Maammeen dhufaa jira. Simadhaani. Hanga san rakkoo isaanii tani maa dhaggeeffadhu kaa. Okay. Rakkoon isaan irratti wallolaan ati isinuma janaa jentu waan ati janaa jentu Asiledin janaa jana Dr. Abduusan nama afuriin janaa jentan dhalaas akka nama afurii janaa jana. Okay, Pirezidaanti Maammeen dhufanii jiranii. Pirezidaanti Maammeen dhufanii jiranii. Baga nagayaan nu dhufanii Pirezidaanti Maammee yoo irra jiraatan nu seenaa. Kabajaan isin gaafanna. Ol seentan isin jenna. Kabajaadhaan kara madirakii sii qophaa'anitti osoo seentanii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Obboleessi kiyya qaalii hedduu jaaladhuu fi hedduu kabajuu Pirezidaanti Maammee na kabajjee yookiin ammoo haasaa kiyya fudhattee dhufuu keetiif hedduu si galatoomfadha. جزاك الله خير. أتيس هردفتوني سجل جرانوس مرتسانو هدو غلطما جزاك الله خير. ربي دنيا آخرة هارجل في دنيا آخرة ربي نسني فكنو أكنا يشدام وبلي ولمن ولتفدني أرار سودا فدبين اسم غدا جرتانو بوابي اسم غدا جرتانو yeroo keessan fudhattanii maallaqa daataa guuttanii akkana waan akkana yaaduu keessan akkisin keerii yaaddanii rabbiin keerii isiniif yaaduu jedhanis. Ayyee maamee kiyya mee yoo dogongorillee yoo hojjete illee haguma beeku raasin araarsuu fi jibbi jiraachurra jaalalli jiraachuu wayyaa waliin waa baay'ee nyaannee waliin waa baay'ee dabarsinee waa hedduu waliin taanee jechuurra si'ii fi aslii jedduu waan jiru karanumaan hordoftoota kee duratti dhiisee jira ofii godhee jira rakkoo kana qabaayyuu kana qabaayyuu jettee akka ati ofii nu gootu barbaanna. Hayyee galatoomi hundi keessanuu hordoftoonni obbo Saliim jirtanuu kan Islaamaas kan Waaqeffataas kan Kiristaanaas marti keessanuu obboleen wallamman wallaluun isiniif dhukkuba ta'ee isiniif mataa bawwu ta'ee cinqimtanii walitti nu araarsuudhaaf fiddanii silumaa wantan jedhen jiru gara fuulduraa wantan jedhu sin jiru ituu qeeqni nama jeesuuti ituu arrabni nama jeesuuti Daawit ibsaa du'a ituu arrabni nama jeesuuti Jawaar Mahammad du'a garuu arrabni xiyyitii miti waan tokko naman gadu waan tokko rakkoon qabu angara kootiin rabbiif jecha rabbiif rasuuliidha jedhee akkasumas immoo isiniifis hunda keessaniif kabaja ummata Oromoo ta'in isaa waliin namoota naarrabsan
namoota na kumatan, namoota na hamatan, bakka hin jirretti maqaa koo kaasan martinu. Amma fakkeenyaaf yoo rabbitti kadhadhe yoo malqiyaamaa haqqii koo argachuun koo oolu. Si galee? Maaliif namni rabbitti nama kennate haqqii kee argachuun isaa hin oolu. Si galee? Dhagoo jira maamee dhagoo jira. Isiniin rabbitti kennadhe waan na hamattaniif yeroo namni na hamatu wanjala koo isan asitti bakka namni nama hamate wanjala namaa baata. Si galee? Yoo immoo waan keerii hin qabaanne waan keerii isaa salaata isaa isanni qara isanni sadaqaa kennate anaaf kenna. Yoo immoo waan keerii dhabe immoo wanjala koo fudhata. Kanaafuu jechuudhaan wanjala kootiin rabbiin yoo naaf dhiise anumaaf dhiisu malee sababa kan koo namni wanjala koo baatee maaliif ibidda jahannamaa gala obboleessi koo jechuudha. Haganam immoo yoon isiniif yaade rabbiin immoo kanaan dacha akka inni yaadu akka inni naaf yaadu waanan beekuuf rabbiif rasuuliidha jedhee jara naa amattanis jara naa arrabsitanis gara fuulduraa jara naa arrabsitanu adda qofaaf miti garuma fuulduraafu rabbiif rasuulii jedhee afootu lillaah jedheera. Ayyee maamee kiyya hedduu si jaaladha hedduu si kabajaa maqaa hordoftoota kiyyaatiin hedduu si kabajaa hedduu si jaaladha. Si'ii fi asliin xiqqoo waliin mufattanii turtanii akkasuma dhingada maamee wajjin xiqqoo waliin mufattanii rabbi jecha ofii walii gootanii har'as aslii wajjin ofii walii gootanii waan ati Amiin amiin jazakallah khair galatooma hundi keessanuu namni araaramuu sin gammachiisu namni obboleewwan lamman obboleewwan islaamaa lamman yoo wanti biraa hafe wanti nu fayyadu duniyaas akiraas islaamummaadha. An maalis haa ta'u innis maalis haa ta'inna islaamummaan herga gidduu keenya jiraate wanti qabrii keenyatti nu fayyadus wanti rabbiin biratti nu fayyadus wanti duniyaa milkii duniyaa akiraas wanti nu fayyadu islaamummaadha. Kanaafuu obboleessa isaa islaamaa wajjin araaramuudhaan namoonni gammadan amantii kamiin waaqeffataas kan islaamaas kan pheenxees kan ortodoksiis marti keessanuu kan waaqeffataas marti keessanuu kan gammadan hundi keessanuu rabbiin jazaa keessana kafalu akka jechuudhaan obboleessa koo waliin araarsu akka dadhabdan kana rabbiin jechuudhaan biyya ormaatti jirtanu maallaqa keessan qarshii keessan unnoo keessan dadhabbii keessan rabbiin barakaa keessa isiniif kaa'u umrii keessan rabba dheeressu abbaa keessan haadha keessan kan umriidhaan jiranu rabbiin umrii isaanii dheeressu kan du'an immoo rabbiin kan jannataa godhu galatoomiyatis. Ayyee maamee kiyyaanaaf jiraadhus jaaladha hiriirsi kabaja. Okay, hordoftoota kiyya kabajamuu fi qaqqaalii pirezidaant maammeen aslii wajjin xiqqoo walitti mufii qabaa walitti mufatee ture. Inni balleesse yookiin badii obboleessa isaatti balleesse yookiin ammoo wanta inni godhe yookiin arraba inni arrabse san rabbiif jecha dhiisee fi ooyfii garaa isaarraa godhee fi jira kunoo fuuldura keessanitti godhee fi inshallah mee yoo aslii argee aslii isinii fida asliin already online irra hin jiru reefuu iddoo wahii deemanaan jedhe isin hin beetanii karaa iddoo wahiiti maammeen beekuu danda'a iddoo sanii. Karaa irra jiran fakkaata ammas bilbilee karaa aadiidhaan itti bilbilee akka online irra hin jiran itti hime daataallee akka keessaa hin qabne naa himaa jira. Asi yoo seene taate isallee fidee waan jiru haala jiruun obboleessa keenya asliillee akkuma pirezidaant maammeen badii ofii san badii isaallee ka inni arrabsellee ka ofii inni jedhellee waa hunda rabbiif jecha dhiisee afooytu lillaahi jedhee ofii godhe jechuudha. Egaa nu hundinuu wanti irraa fayyadamnu hin jiru. Nu hundinuu obboleeyyanii wal jaalannaa wal kabajnaa waliin nyaannee waliin dhuyne yoo tokko balleesse tokkoon tolcha tokko yoo balleesse tokkoon tolcha garuu ka balleesse sun immoo maa balleesse itti balleessu osoo hin taane balleessa masaa sanuu osoo beeku natti anasi balleesse jedhee yoo ofii gaafatee yoo dhiifama godheefiyyuu rabbitu isaa dhiifama godha jechuudha. Yoo fakkeenyaaf ani isatti balleesse inni ammoo waan ani itti balleesse kan odoo beeku inni na gaafate rabbi isumaa wantii godhaafii deema malee irraa hir'isaa hin deemu jechuudha. Egaa namoonni baay'een yeroo namni wal lolu yeroo namni wal dhabu suuraa nama kanaa gadi gargalchitanii suuraa nama kaanii akkas gootanii wal keessa dhohitan kana gaariillee miti maaliifi nama wal dhabsiisuu yookiin ammoo nama karaa biraatti oofuudha malee
wanti wal gargaaran hin jiru wanti irraa fayyadamtanillee hin jiru karaa fideenuu ta'u amantaan fidellee ta'u hin ajaju nama walitti buusaa hin jedhu so warri Facebook gubbarratti namoota kaaniif kaan akkasitti walitti dho'itan yoo jiraatan karanumaan dhiisaa isiniin jedha haguma danda'urraa waan danda'u akka jaarsaa ta'ee araarsa haguma dandeenyurraa godhee mee aslii yoo irra jiraate aslii onnee sabaa yoo irra jiraate isan fida yoo irra jiraatiin already bilbila by the way iPhone ida iPhone inti yetu yo jala idetti bilbila kwa by the way mamin iPhone inti yeta nan beka akasi me hanga aslin senu namonni wanti yettanu jiraatan senif erga mashallah hedduna tolera heddu gammade jira inni kanas hin araaramaa yookiin maammin onne isaarra dhiifama godhaa akka jedhu immoo itti amana sababni isaas ni beekaa waan ta'eef maammin garatti waa hin qabatu garaa waasiin hin jedhu garatti waan badaasitti hin qabatu yeroo sanni aaraa yeroo aaresa waan sanni godhaa achi booda garuu waan san badii kiyya jedhee yookiin immoo waan ati hin balleessiteyyuu badii kiyya jedhee nama ofirra fudhatu tokko maammi jechuun nama gartee waan fokkuus irratti qabee akkasitti deemuu miti namoonni sooshaal miidiyaa irra jirtan baay'inni namaa keessa namaa hin beekanii keessa namaa ka beeku rabbii tokko haa ta'uuti namni waliin jiraate tokko ammoo nama san ni fahama nama sanirraa haga tokko irraa hubata namni kun amala akkamii qaba namni kun amala akkanaa qaba ka jedhu irraa hubata so kanarraa kan ka'e maammee fi aslii walitti aartee turte akkuma argitan kana maammeen ofii jedhee jira rabbii ofiitiif jedhee ofii godhee jira egaa mee asliin ammas hin jiru inshallah boodallee live himaan dhufee aslii akkanuma qabadhee isin dhiyaadhee ofii akka nuuf godhu akka is araaraman waliin taasisna ergasii ammoo isaan lamaan live seenanii nageenya wal gaafatanii akkas ni jira akkuma duraanitti akka ufan barbaannaa ankasii wajjin ture mucama argitan kana daalacha kana Saliim Umar jedhama arra sheeka taatiidha tokko as jala nama araarsu sheekummaadha abboo waan taatanis maa nama salphachiistan nama araarsuun sheekummaadha nama araarsuun sheekummaa miti abboo maal taatanis nu salphachiisinaa gammaa akkamitti nama araarsine mii akkamitti nama araarsine yoo isin sheeka jaarsa maal nuun jetta akkamitti araarsine maal barasii jaarsa maal nuun jedhani እና አከሲ ሄዱስ እንጃላዳ ሄዱስ እንከበጃ ባይዞይ ከቦደ ወሊት ዴቢና አስሊ ከበደ ሲሉ ፈቦደ ቦደ ላይቪ ብራቲን አስሊ ከበደ ሲሉ ፋ ናፍ ጅራዳ isnin jaaladha abdii muftaara madfa jawaabdi daalacha